ተማሪ ብቻ ነው ትምህርት ገበታ ላይ ያለው። ምክንያቱ ምንድነው? ሂጃባችሁን ወይም ጀልባባችሁን ለብሳችሁ አትማሩም ነው። dambiin kamuu hira mootummaa kan faalleessu yoo ta'e irra deebi'amee ilaalamuu fi sirreeffamuu qaba kan jedhan Ustaaz Kaamil biyya kana keessatti nuti musliimoonni mirgi keenya sarbamuuf gidirfamuun musliimoota qofa osoo hin taane biyyattiis miidheera jedhan. Ministeerri barnoota faallaa jijjiiramaa akka biyyaatti dhufe adeemaa jira namoonni jedhan akka jiran eeruun yeroo garaagaraatitti ministeerri barnoota kalaandarii taa'ee jiru cabsuun guyyaa akka ayyaana musliimaa fa'a barattoota gabatee baruuf barsiisutti waamuun isaa sirrii akka hin taane eeruun dhimmicha irratti ministeerri barnoota ibsaa akka kennu gaafatan Ustaaz Kaamil ስለዚህ አንዳንድ ጊዜ ሰው የሚለው አለ ትምህርት ሚኒስቴር ሀገራዊ ለውጡ ጋር በተቃራኒ ነው እየሄደ ያለው የሚለው አለና ክብር ሚኒስትሩ ለዚህ ጉዳይ ምላሽ ቢሰጡኝ እላለሁኝ። አመሰግናለሁኝ። Ministeerri barnoota Profeesar Biraanuu Naggaa gaaffilee biroo kan deebisan yoo ta'u gaaffii Ustaaz Kaamil Shamsuu irraa isaaniif ka'e garuu akka waan hin dhageenyetti cal'isanii bira darbani. Garuu kun akka hin taane namni godhu biraa dhalate gaaffii hin deebinetu jira. Miseensa mana baree bakka bu'oota uummataa kabajamtuu aadde Khadija.